إن شاء الله بلتنا عرفوا في أيام سبب كيتين قالت لك يفدو سبب كيتين لا كم فنتيسو عارفون نما بينو أيانس نما بينو إنسان دينا جتني على الكلمة ويا الريبان تبينا أوتوما إنسان دينا إن شاء الله ربي ولا فانسين ديم سداسي في فامس إن قد ولا فان ديم تناس يقولوا فرتان عرمو يرو هم تتلاقوا ديم تن والتعتن اللي في بحر والفلان جتة كانوا للتنيدين أيانا فارفون غنا ولله جاسف جارتي ثاني اللي نيكا بني لوغا نيكا ولتي دتني جيراني غرو منا تكوت غله إسانو ماما سينتي لاقان جورت غبيغاتي إجولين جيكين عارفون أنا فودو عارفون أنا نخانو قدرت شو مالي لفظ مناتون غلفني سنة منام ستنتين عبد دمك تمام رافو جدا مويدو دمك مويدو جين دمك الربا بر فجرتي سن بر منام تاسو جرتي اتفاقاتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن هردفتا في كبجمتو تكينيا أكم نجيك بدني جرتني ججباتني بقى نجرات تنجتة الشمع حركفونيس نجتة تيكو كفاوي نكابيجرا سجلين كنيجرمي سلام تاعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هردفتا جمتو تكينيا كم نجا في بدني جرتني جباتني سنجتة بقى نجراتني أرانتنا فتيها في أيام مالي فسبهاني جتشون كيسن نولمتو أكما قرر جرتن ديوتنا تيكو شرركا كيس جرا شرركا سان كمالي جت جارسا أيانيتو هدامي هانانيتو هدامي هدا جرا أكسمتو أنا في أيام أرانتنا بيرا داينيتي أمان تنا أولسيني لاكنا جيسني في إساس لالي أكاتا ينتجرو لاليتي دفني قرو هماتي ميتي هدان إيرا جارمه غرو أكاتا نما هيدمو كناتو نما أرسا كجيبان نما هيدو كناتكو نما أرسا ملي هيدان إيرا جارمتي سنبيك كمادا أكسي حالة جرو تكا تكا والكتيسينا جني أتشولي نما هيدو عارفو جل ديم جرا نوتي ألا داسلاتو دلان يوك أونكو فاقيسيتي نياتا فاقيسيتي هوچو فاقيسيتي فايو جلالتي ملي واد ديمسا وان اتباهو فحالي وانقول إيروما دلارا ديراتو وانا كستن إيراتو بيخا نوتي وان نرجل مو دايني اسمالالي نياتا فاقيسيني في إسالالي وچو فاقيسيني في ديبنا غارو نامسة تكون تنرتي هانان في الدعو بربادا هانان تقول لي سفو وان سفو جان دكو بري وبريتتي أتين تندلادا ألا ما يفركش تات ركيشا ما يفقوت مالي فيو جتن gama tokkon ilmoo isaan garaa qabaa jetti garuu ilmoo isaa garaa qabaachisi Allahu a'lam rabbumaa beeka ilmoo yoomii fi arifoon wal fuudhanii ilmoon eessaa dhufte astaghfirullah garuu xiqqollee silaa qaanfachuu qabda afaanuma kaminaati ilmoo halaal inteen as baatee dubbattaa'u ati intala islaamaati jechaati islaamaan tana si baay'ee nama barsiisti intala akkamitti an islaama jettee afaaniin dubbattaa'u انترت إسلاما يوم ما سافو في كأني ولا تول باتتي المو حلال انتين أسباتي دبتي يعني كنانجل تايلي اللي وتمججنو تايلي دراني دف أحتيكو كان كافني غرانا قدتي باتي ميكانجرا ماري الموساين غراقبا نيكو كفلتاتي كلين كان فتو بسم الله مالتي كأني وانجان سرتي نمني لا تيكو إفقاليسي nama akkasin seenuti garuu nu wajji nyaachaati intala tana wajji nyaacha deebite jaarsuma intala tana jaarsuma ayyaa wajji nyaachu turte birati jaarsuma ayyaan deebite garaana godhe maal jechuu yaa rabbi sodaadduuti qolle qaanfaddu bismillaati uumaa akkamirraa uumamteeti kokkofaltee gammaddee aarifoon maarree ta'uun nafuudha mirroo walillaahi ta'ar dubbi garuu laaqi garuu jazaan numa deebi abbaatti yoo ati jazaan kee sirratti deebiin ni garta ana yoo ati haqni namaa ni baha hin dhokatu haqni aarifoon ni baha inshaallah aarifoon qulqulluudha aarifoon qulqulluu namaati garuu ati kijibaan maallaqaan afaan beektuun hiisiste san afaan beekumsa keeti warra as keessatti turtee jirta as keessa dhalatteen siyaa'u maaltiin beekaani as keessa dhalatteen isin warra as keessa dhalattee saniifuu afaan beektuuni maallaqa nyaachiiftee gubboo kannite aarfoo hiisiste tunimmoo jeenummaa miti boruu ayini aarfoo ni baabar mootummaan nama hiite tokko maaliif hidhamee addaan baati dubbiin
boodamoo siiqqaanyota. Wallaahi situ carbee seenu ta'a akkam jetta hanan. Booda qaanyin teegaa sumarraa. Ati har'aan tana arfoon harka galaa jettee na harkatti hin galfadha jettee waa hunda laayitee haasoo itteemi boodamoo itti sheenota. Jecha ati ilmoon garaa qaba jettee kanaaf itti sheenoo teessa. Arfoon dhiiraa keessa haa ta'u maal ta'a? Homaan ta'u. Engaddaa jarri kun ni wal godhatee kalas halaal isaa taatee jaarti isaati bara manuma isaa galfachuu hafee. Garuu sanuma hinaafaan as baatee san dura maraachuu jirta. Hinaafaan as baatee jaarsa namaa hidhuu jechuun maal jechuun? Arifoo hiitii jechuun bara arifoo harkatti jechuun miti. Wallaalummaa fedhe siif fakkaattee garuu xiqqoon qaanfattu garuu qaanfaddu xiqqaati. Ijoolleen taane. Maqaallitti taa'uma akka bismillahirrahmanirrahim intalli xiqqoo dhalaallee maqaa dhalaallee nyaatinaati. Ol baatee arifoon boru na fudhu ta'a ililli mabruuku walillaa itee ililli fisii walii eessa waliif fiddee waan akka walitti si fisiinu waan qaanyitti hin beekne waan warra safuu hin beekne uummatuma akkamiin lameenu bishaan takkarraa waraabamtanii si'a firummaa qabdanii si fisiin. Garuu ajaa'iba hedduu na ajaa'ibsiisu dubbiin ta'e. Tanaan sidhaama xiqqoo qaanfaddooti. Garuu namni waan godhu takka boruu ani akkamiin taa'ee yaaduu qaba. Har'a inni hidhamu borummaa ati akkam tooteessame. Dalchitamtu siifuuti. Qaanyiin ta'e ajaa'ibtee ni jedhama. Arifoon hidhamullee ni ba'a. Hidhamuu dhiirti hidhamtii ni baati. Laakiin isin dhalaadhaa garaa hin qabattee amma. Garaa akkatti himanii garaa ilmoon abbaan eenyuun beekamne. Arifoo kan isaa ta'u maaliif beekamaa? Allah isin arifoo fi garaa qabaa jettee hanga takka kijiba. Faamii fi si waltaanii waan kana godhanii mire isiin dhalaadha dila kana maqaa fi buuftee garaan sunis kan jirre akkam ta'u ta'e si buuta. Garaa kan himuun geenyoo garaan kun akkaataa itti himanii jira. Isin intala islaamaatii miti bismillah. Qaallitti numaa akkam qabdi isin. Ammas obboleessa arifoo deeggaraa isiiti inninis garuu obboleessa ragochaa kanaan dalagu. Yoo dhugumaan obboleeyyan taatan obboleeyyan isin beekna garuu nuti. Dhugumaan garaan haati takka isin dhaltee jiraattee namni histii fi sharrummaa akkanaa obboleessa irratti yoo yaade ani tanaan beeku ani garuu isumaa beeka garuu inninis ajaa'iba qaba. Ka gammachuu as bahee anaan jabaaddu anaan maale harka wal keessaa qaban isin lamaan. Anaan fi faamin harka wal keessaa qaban kun beekama. Garuu numaa agarree namni obboleessaa miti namni wal bariin tokko hamtuu akkanaa irratti hojjetu. Garuu ani beekne isaan lameen obbolummaa dhugaa qabaatanii isin beeku. Garuu akkatti beeknutti obboleeyyanii beekna. Hedduu namatti ulfaata. Tana haasawuuf hedduu namatti ulfaata. Tan dhiisi kan namitti dhiisi namittiin niyuu dhala isin dhiisuu isin bara jaaladha jettee baraachuu jirtimi. Obboleessiyoo. Obboleessi diyaas bahee waan hedduu haasa'u kana xiqqoo nama qaanfachiisaan waan ijoolleen beeku maaliif maqaaf obboleeyyan jecha obboleeyyan jechuun safaaxaa miti tabaa miti garuu akkatti beeku akkas ta'uu mala ani immoo gama kiyyaan dhaamsa hanaan baanan hanaan tuub isiif hin dhaamsa kana ga'ee jechuun barbaada maaliif kaluma nama hojii nyaatee wal nyaachuu eegalee zamana kana subhaanallah barri. Tanatti jira. Nama si hojii nyaatee as deebi'ee jaarsuma keetiin jaaladhe. Tabiraa ijaafi gurraan qaban. Ijaafi gurraan qaban. Tunis engadduma ayyaan wajjin geelee jechaatti hojii nyaachaa hojii deema. Har'aan tana jaarsuma ayyaan ariifumaan jaaladhe. Garaa hin qabaafi taayisii ni hammaate. Ni hammaate taayisii bar ni hammaate. Taayilillee bar jaaladhe jettee iyyuu turteeme. Tuni immoo bakkee garaa hunda hiite. Garaa hin qabaa. Xiqqoollee qaanyiin hin jirtu. Kana keessanii waan ijoolleen beeku. Waan jettee jiraattee beektii ta'eef. Ani maaliin jaan asirran waan kana isaanitti toleetu bogodhu jiranii. Hanaan akka amma faamiin ol ba'ee dubbatutti wal mari'ataniiti waan kana godhan malee hanaanis silaa dhugaan garaa qabaatti as baateeti. Akkuma hiisistetti waan akkanaatiif ni dhahee jettee himatti. Hiisistee biraan battu. Bakkeeta kana ajaan silaa waan akkanaa kan jentu bakkeeta biyya Arabaati. Biyya Islaamaati. Maal jettee himatti? Waraqaa ni qabdii fi ni qabaa fi jaartii isaati maqaa jaartummaa wajjin jiraatanii bara.
ورقة أسيت أما قرأي كاهته إفيف قد يجابر في دبرته يجور ورقة سنة جالسة جارت ما ودين قبل المونت اللي صار في ده إفيفو هلا يا سنتي المال عرفون هلا يا نقاجة تيمي إفيفو عرف سينو هلا يا سنتي إيه قالوا وان صوبته وان بينو في دعوته تافينيا وان صوبته وان بينو سلهران تنافان قوتتتي أبدتتي أولباتي عرفون راين كنو ilmoon garaa qaban jettu afaan beektu maallaqa nyaachiftee akkasitti hidhan obboleessi isaanii fi isii walta'ee hidhaa rifoo silaa garaan san jiraate ni ol baateen dubbattu maaliif ififuutti inaaftu ififuu hallayyaatti santi dubbisan akkasii garuu waan gootu takka itti yaadii godhi har'aa rifoo hidhee fi ayyaanni fi rifoo adda baasnaa hojjettanis isinitti hin fakkaatin maaliif dhiirti ni hidhamti ni baasi arfoon inshaallah utuu oli maal jettaniin isaa guyyaa lama sadii bulaa arfoon izni rabbiitiin ni baha hanqasaatu isa baasa garuu isin gammaddanii arfoo fi ayyaana addaa baasna arfoon hidhaa keessatti hafaa gubaa gata nama qaba arfoon inshaallah namni nama dhabee hin jiru obboleessaa si wajjin harka tumuus si wajji harka dha'us arfoon nama baasa ni baate akka afaan beektuun araba hattu askara hattu maallaqa nyaachistee akka arfoo qabsiistee bakka inni hojjetutti deeytee akkasumatti ba'uuta arfoon yeroo san immoo atis teettee agarteemi tee bakkee kaayatu siif beeka atis irraa loolamtu atis irraa loolamtu aanaan bakkee seenta inni dhiiraa jettee biyya tana keessaa dhalaa mirga qabaa dhugaadha dhiirti dhalaa waa takka gochachuun hin dandeessu ati san beektee har'a arfa bakki inni hojjetu dheeytee harkaanuu dhadhootee maal jettee harakaata san gooteemi nuufisii waliin bahamma arfoon rabbi nagayaan haa baasuudhaa keessa haqni isaa barameefi nuuf immoo ati wal dhiisuuf hin teenyaa beeki makkee dhokattee achi teessee mana arabaa teessee akkanatti harakaata goggotuun kana arfummaan nagayaan haa bahu yeroo isa wal faamnaa naafati. Dhalaa fi dhalaa tola waliin nuufisii wal tola meeshaa arfoo hojjetuuti numaa fi siitu wal faama yeroo isa atta biraaf deemta atis isaa bakkee harka jirtu isaa waan akkanas yoo uwwisaa qilleensarra baatee iyyutuuf kan isaa bakkee harkattaa akkasii garuu xiqqoo qaanyii beeku qabda. Safu beekamta garaa ol qabdee guddate maarree xiqqoolle qaanyiin qabduati bismillah jaarsuma namaa ol fuutee dirqiin garaa na godhate jette garaa kan qilleensuma borcee garaa guddate garaa seete borceen guddanna borceen guddannaan garaa see ilmoo seete kanuu kana ma ilmoo abbaa qabdu garsiisuu pargarnuun nuti yaasu guddatte borceen guddannaaniif isiin ilmoo seete ilmoo fedha see qaate rabbi sifaa kannu garuu ka halaal sifaa kannu waan siin jennu nuti ilmoo abbaa qabdu ka halaal rabbi sifaa kan yoo dheebuu ilmoo qabaatte garuu akkanaa miti naguma rabbi jaarsan marraa maqaa keessee ati xiqqoo rabbi keellee sodaattu bismillah irra gizee akkana jettu xiqqoo illee sodaattu ati nama sodaachuu baatu rabbi sodaatan yaani kasiumee kana sodaachuu qabda xiqqoo namallee sodaatin nama akka feete nama sodaatin namni waan akkasiin godhu namni akkuma keetiin nama garuu xiqqoo kasiumee kana sodaachuu qabda naguma rabbi ilmoo qabdee guddatee maarree mirroo way maalaati ayiliin keessa kute namni ilmoo abbaa qabdu kasi guddatte jeeyan qabaa kabuu dhiisee jira laa isin biraan uumaasii kana wallaalee bara xiqqoo qaanyi isin beektu qaalittiin uumaa akkamii bismillah garuu ani isiif hin qaanfadda akkam jetta isiif hin qaanfadda xiqqoo ol baatee baranuma ayyaan siiriitti guutee gurbaana jalaa gara galfattee siirii a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim nuti waan akkana shirkii akkana ni hin dhageenye hin dhageenye isinuma warra akkas odeessan isinuma beeka achumatti nu achitti garuu nuti subhaanallah nuti xiqqoollee waan biraatu hin ta'in nuti shirkii akkanaas hin beeknu hin dhageenyes beekuuf illee hin teenyu alhamdulillah rabbil aalamiin qulqulluudha maaliif nama xiqqoo safuullee beeku jennee beena safuu wallaallee ol baanee naqabaa as naqabaa achi naqabaa hin jennu maaliif qaanyidha dhalaan suutumatti tolti adeebatti tolti dhalaan
adaba daddee ol baatee qilleensarra abaluu garaa na buute abaluun raayin qabame ni maraadda maarreen dhugaa summiin dhugaa maal ayyaanis alhamdulillah intala naamusa qabdu intala sharafa qabdu jaalateetu gurbaan fuudhee dhufe dhalaa naamusa qabdu abbaan fedhe ni jaalata abbaan fedhe dhalaa akkanatti maraattee moo qilleensa lubaate eenyuun sinti jaamme akka dhabdaniiti ol baatanii qilleensarra maraatina naamusaan tattaa akkasitti waan jaalattan harkattan nama naamusaan ta'u waan jaalateen dhabu garuu abaluun maraadhee fi abaluun jaaladhee abaluun anaa qabu anaa abaluma xiqqoo suuta ammas waan na dhibu baru waa'uma namaa malee isinitti hin toltu egaa waa'uma namaa eeggaddaa rifoon qullaa deemu ture wandalaattee ture nagarreechi dura san dura nagarre eessaa sitti mul'anne moo gisee namni nama harka naqatu yeruma san ijji isinii banamti itti urgaawaan sa gisee jaarsa namaa laa subhaanallah garuu rabbi sinaa qajeelchu waan biraa isin hin jiru yeruma jaarsa namaa yeroo mun qabeenya namaa ta'e isinii tola akkam isin gooname isin dadhabne baramma dhuftanii goojjuma namaa hunda daddoytanii laayitanii gabbaatan akka warra yamanii nagarre garuu inshaallah bultiin ariif of eeggan sababa keetiin qaalitti dhageeffadhu sababa keetiin laaqamu kun teessoo arifoon nama beeynu ayyaanis nama beeynu isaan diina jettanii halkanii guyyaa hirriban dhabina otuma isaan diina jedhan inshaallah rabbii walaafaan isin deebisu taasii fi faamis engaduma walaafaan deebitanii isin lolli turtan har'amoo yeroo hamtu dalagu deemtan wal taatan garuu ayyaan fi arifaa adda baasnaan gubaa gata arifaa ayyaan wal jaalatanii jaarsaaf jaartii wal godhatanii jiranii hirriban dhabina kanaaf jettanii halkaniif guyyaa shiraa yaadaan bulina takka adda baasuu hin dandeessan inshaallah izni rabbiitiin maaliif nama wal tolu wal harkate isaan lameenuu maashaallah nama wal fakkaate wal harkate ayyaan arifoof hin taatu arifoon ayyaaniif hin taatu hin jirtu wal ta'anii wal laalatanii wal fuudhan ijoolleen tun irraa gabbu'a jiruu namaan jeeqina maalis maal harkattan jiruu namaa bultii namaa jeeqxanii waan harkattan san maali faayidaan isin harkattan kan na dhibee bar saniifuu hirriban dhabina atis qaalitti naamusaan dalagaa kee dalagaddu mana arabaa teessee mataan noowwisin nuti manaamaan gaagaraa godhattus hin beeknu zaahiraa ta'uu manaama ta'uu hin beekne garuu yoo ilmoo barbaade rabbi si haa kennu ilmoo rabbumaan namaa kenna tahaalaal si haa kennu nuti tanagaa ilmoo qilleensarra maraattee fi ilmoo jettu kana hin dhageenye si haa gargaaru si haa qajeelchullee maraatummaa barana sikkaate tun rabbumaan si haa fayyisu waan sin jennu hin qabu ammoo akka ililliin baan harkattee arifoon harkaddaa gubbii gati arifoo faayyaaniif waliin agarre yaa obboleettiti maraatummaa kana dhiisi ililli mabruuk ililli maarree dibbee ililliftumte har'a eengadamoo na bira teesse ililli eessa jirtan siif hin dhufaa jechuun jirte ati gaggaragara namaati ififuu afaan kee hin beekane afaan meeqa hin beekane afaan keetiu saniifuu ilillii fi bahar wal fudhan jettee kanaaf kan walitti ni dhin ayyaana afaarifoon ganaa walillee jaarsaaf jaartii ta'anillee ni qabanii dhugaa nikaa walitti hidhatanii jiranii garuu mana tokkotti hin galle isaanuma amma seenetiin laaqaan hin jirtu gubbii gatti ijoolleen jeeqin arifoon ana fuudhaa arifoon anaa'u naqaana godhachuu malee lafa manaattuun galfanii sana manaama sittin ta'in abjuudhaa kunatee amma manaama jirta dammaqi tamaa rafuu jirta muydu dammaqi muydu jeen dammaqi irriba bar rafuu jirti isin bar manaama taasoo jirti itti fakkaate dhugaatti fakkaate sitti hin fakkaate tana laal hin agartu arifoon harkaddaa gubii gati namni haawuttuu mana arabaa kaa'ee afaaniin isin haasa'u silaawwanni kun dubbaa dhibba dhugaa taate dirree as baatee dubbata ture mana arabaa keessa ta'isi beekamtee jirti garuu irriba jirtaa dammaqi waan biraas hin jennu araba waayyaaniif fi waliin agarree ijoolleen mana tokkotti hin gallee ganaadha otuma ayyaanuun harkatu inni harkata jettee iyyaatiin tun manaama sitti dammaqi tabiraa laalladhu akkasii daawwattootaaf hordoftoota keenya garaan nu gubate haala arifoodha inni laalleessaniitu akka kana hunda dubbannu nu godhe maaliif bakkee isiin hiitees ni beeyti hidhaan silatu hidhaa mootummaati booda bar waan hunda qorataniiti badiisaatti harkanii ni baha arifoon isumaa magan garuu
akkasii hordoftoota daawwattoota keenya isinitti illee heddummeessinee jirra. Garaan nu gubatee dhalaan nu gubee dhalaa dadhabnee dhalaa akka dhabdee hunda asirra baatee jetti sanuma dadhabnee bultuma namaa fi jiruu nama bareedu laaquuf as baatee karoorfattee akkasii tanumaa fi ol bahee xiqqoo dhaamsa hanaaniif silaas baatee bar nu bira ta'ee siyaasoyitee wayyaa manumaa namaa ta'aniiti achi dibbeetuman sanumaa fi rabbillee haqa ceelchoo hanga viidiyoo biraatti walitti isin dhufnu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.